حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي وتقدير يزيد مع الليالي. شباب الخير عشاق المعالي هناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي. شباب الخير عشاق المعالي هناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوه تي في إسلاما كجلو المنامة خنين بك أدادا تيساني نداوة جرتن هندي بك جرتنتي نجاة في رحمن ربي إسن الرهاجراتو تن سجنتا درجوتا تن تربانتي تي في إسلاما ترى قوياتك ساعتنا الرئيقلو دان إسنيف ديهاتو دعوتو تخين اتديهادا هنگت عمره سجنتا تناتي نوجين ترى إسنين جن akkuma beekamu jalqaba sagantaa tanaatirraa kaasnee sagantaa tana keessatti keessummoota garagaraa dargaggoota sheekan akkasumatti manguddoo adda addaa afeerree sagantaa tanaan isin bohaarsaa turuun keenya ni beekama. Arra dura hedduu dargaggoota sagantaa tanarratti afeeruu turre arra immoo abboottiin dargaggoota haa gorsanii jennee abbaa keenya tokko ka dargaggeessa akka keenyaa dargaggoota akka keenyaa qabu gorsa akkamii dargaggootaaf qabaa akkasumatti mata duree dargaggoota durii fi dargaggoota ammaa jettu jalatti dargaggummaan dur akkam turtee dargaggummaan ammaa hoo maal fakkaatti wantoonni gaggaariin dargaggoonni dur qaban maali amalli babbadaan dargaggoonni dur qaban maali amalli gaggaariin dargaggoota ammaatirraa isin arkitan maali akkasuma amala babbadaa dargaggoota ammaatirraa arkitan maali akkasumatti akka abbaatitti dargaggoota ammaa kanaaf maal dhaamtanii jechuun sagantaa tana keessatti qabannee namni isiniif dhihaannee abbaa keenya abbaa Fathiiti nu wajjin turtii gaarii taasisaa isiniin jenna. Abbaa Fathii baga nagayaan sagantaa tiyya tanarra dhufte. Baga nagayaan isinillee nu eegdanii nu afeertan galatoomaan isiniin jedhama. Maashaallah jazaakallahu khayran gaa nama carraa qabu dargaggummaa tana siitu yeroo hedduu gisee dargaggoota wajjin dabarsitu anammallee dargaggoota jee falmataafiin sagantaa tanarratti si afeere arra dura akkuma atuu beektu gaasuma nu wajjin jirta dargaggootuma mataa dhadhaabu malee nama gurguddaa akka keessanii nama abbootii nu ta'u sagantaa tanarratti arra duran afeerre yoo sheekan keessaa taate malee sagantaa tana inshaallah akkuma sagantaa jiruu fi jireenya bareechitanii ooftanitti sagantaa tanatti gorsa bareedaa nu kennita jeetii yaada daawwattootaan salaamtaa dhaammachuu ni dandeessa osoo sagantaan eegalle inshaallah. Gaarii galatoomii. Bismillaahi rahmaani rahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Kabajamtoota daawwattootaatti fi islaamaa. Akkuma beektanii duraan sagantaan teenya sagantaa jiruuf jireenyaati. Dabalataan immoo ustaaz ibsaan mee haala durii fi ammaa kajuu irratti dargaggoon duru akkam bifa akkam qaba amma jiru kunillee haala akkam keessa jira maaliin walirra gaarii tan maaliin walirra hammaatan kajuu waliin laalla isinillee hadaraa nurraan fagaatinaa nu waliin turaa hoggaa yennu wanni kun xiqqaa fi guddaa laallata ijoollee fi manguddoos abbaa dargaggeessaatiif haadha dargaggeessaatiif illee laallata. Naaf fakkaata sagantaan tun bal'oo ta'uu ni ooltu maaliif sagantaa dargaggeessi durii fi ammaa garaagarummaa isaa maali yoo jenne waa hedduu keessa nu naquun mala karaa dheeraallee nu oofuun mala saniifuu obsaan daawwattoonni TV Islaamaa waan kana hordoftanii ijoollee afaan dhageessullee garsiisuun gaarii eessaa turree eessaa dhufne eessa jirra kajuu dargaggeessi halee eessa ture eessaa dhufe eessa jira kajuu taatii fakkaatti sagantaan tun itti dhufu teenya inshaallah. Galatoomaa fayyadaa jechuudha. Jazaakallah abbaa Fatii hedduu galatoomii wanti sagantaa tanarratti si afeerreef hedduu hawaasa keessa jirta dargaggoota hedduu wajjin oolta akkasumatti dargaggoota guddistee rabbiin illee bakkaan siif ga'ee jira tanumarraa akka experience share walii goonu takkaanuu muuxannoo wal jijjiirannu mee zamanni keenyaa fi zamanni keessan adda adda maybe si yoo jaarraa 19ffaa keessa dargaggoota turtan nuti immoo jaarraa 20ffaa keessa yoo isin turtan nuti amma yeroon keessa jirtu jaarraa 20 takkaffaati
jaarraa keessan san akkanatti teknooloojiin dhuftee addunyaa gargaartee karaa tokkoonni siin laayine dargaggoonni ammaatii fi dargaggoonni dur garaagarummaa hedduudha qaban jennee yaadna akkanumatti akka yaadaatitti mee osoo garaagarummaa fi wal fakkeenyatti hin seeniin wantummaan dargaggummaa jahantuun zamana keessan fakkeenyaaf abbaan fatii gaafa dargaggeessaa akkam ture dargaggoonni zamana keessaniitoo akkam ture waan jetturra osoo kaane inshaallah. Bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dhugaadha ilmi namaa kun درجة استبي أدى خيس دبرتي صدركا علمنا ما إتي وأده بتوجه واحد دو خيس دبرنا جو لما ترى خيستي وان جت أرمون علمي دردرات وقه هجوما وهير ران أطالو وهير وانقرتي وان برات ران استطالع ينقرتي هلال لك ساني تمالي جو لما نيفي waan jettu masoromoon namni ijoollummaa irraa ba'e akka nama gartee dukkana keessaa ba'eetiyya. Namni ijoollummaa irraa ba'e. Namni ijoollummaa keessaa amma fakkeenyaaf gaafa dargaggeessa ijoollummaa keessatti sammuun ta'e wanneeti yaaddu wanneeti itti gammaddus waan addaa. Gaafa deemtee dugala namaa taatee gara dargaggeessaa kana gara baalee kaachee galtees sammuun ta'e waan biraarra jijjiiramti. Gaafa deemtee gara dargaggummaa guutteellee jijjiiramti akkasitti step in deemaa jechuudha namni kun sammuummaan namaa tanuu akkasitti deemti. Fakkeenyaaf yeroo teenya keessatti gunju'u warri nu duraan nullee ni jiran nulleen warri akkuma ammaa kanatti gartee mooderni kun mooderni ta'aa dhufee. Zamana keessatti isinis mooderni turte. Zamana keenyatti nulleen xiqqoo reediyoolleen dhufee jira tiiviileen dhufuu baatu ati wanni adda addaatilleen dhuftee jirti. Warra nu duraa ture jechuudha seenaarraa akka dhageenyutti warra nu dura aanu. Darija mana itti aanu sani ichi akkuma tokko Oromoon wahuma takka qabaachuu turte jechuudha dargaggummaa fi aaduma keessattuu. Fakkeenyaaf zamana keenya keessatti dursee dargaggeessi hawaasa keessatti gahee inni qabu jira. Dargaggeessi hogguu jennu uggaalle waan hawaasaa tanaan waliin dhufa. Hedduu dargaggeessi akka aadaa Oromootitti amma fakkeenyaaf zamana sun magaalaanis dilanaa miti. Magaalaa keessa ka jiru fi baadiyyaa jirullee hedduu adda addaa dirillee qabu. Bifa haa jijjiirratu uffata haa jijjiirratu malee amala Oromummaatii fi amala gartee ni jiraami kabajaa fi waan takka takkatti. Dhuma fakkaata hedduu. Dilasee aadaatu hin laaqamin egaa zamana hin laaqamne aadaa. Fakkeenyaaf namni magaalaa seenu ni to'atan dur. Dargaggeessa ni tiisan akka malee tiisan. Akka nurraan banne jedhanii fakkeenyaaf. Yoo inni inumaatu jijjiiree akka maleef goggodhe manguddoonni loltiin. Baadiyyaattu deebisadhee haqaraatii seenatti qoy jijjiirama fidellee ni galchanii haqaraatii raallee ni galchan. Maaliif akka inni aadaa isaanii tana amala Oromummaa kana dhiisee hara biraan kunneedha. Namatti kan fakkaanneedha. Warri magaalaa kana keessa jiru uummata hedduu magaalota biyya teenyaa Oromiyaa keessatti abbaan biyyaa keessaa dhiibameetu hamba biraatiin magaalaa qabate. Wanni manguddoon akkasitti magaalaa tanatti nama tiisitu waan biraatiin miti. Maaliif warra baadiyyaa kana gujan amma fakkeenyaaf baadiyyaan teenya tun waa hedduu tiisitee turte. Warri nu balleessoo dhufellee amantii tana baadiyyatti ifamtee turte. Aadaan akkuma jirtu baadiyyatti ifamte. Wannummaan hundi baadiyyatti nagaa harkattee galte. Qaraatiin darasummaan wanni hundi diina akkuma jiru baadiyyaan nagaa harkatee jechuutti dandamate. Silaa badee ture beeke. Oromoo waan takkaa beektu. Oromoon tun Oromiyaan tun harka 190 ka islaama turte beekuu qaba namni. Seenaa duuba deebitee olaalte duuba deebitee haa. Amata abbaa afur shayyochi deemte. Irra guddaan nama islaama miliik duratti. Hanga gabroonfataan dhufee uummata keenya aadaa fi amantii irratti yeroo. Waala Oromummaa fi amantiis walumaan dhahe. Namni seenaa tan hedduu gabbu'ee namni himuun fadhu waan akkasiif hin beekani. Amma guun duuba deebi'ee ilaalu manguddoo takka takka gaafadhu. Oromoon 100% islaama turte. Amma Oromoon waaqa tokko heddii maarree heddii hajaan kun irra guddaan warra gartee laafintiin amantiitti dhuftee gabroonfataan fidee gartee laafina dhufuutu waan biraa keessa naqee diinuma kanaa irraanfatanii wanna ta'anii jechuudha. Mee waan takka keessaa nama tokko ture shaamata horsoo jedhaniini diikara barsiisa baadiyyaa deemee akkatti salaatan nama agarsiisaa. Beeki maqaan Ahmadumaa fi Muhammad baadiyyaa ta'e dur tiifattu warri gaala tiifatte warra tiifatos. Hogguu barsiisuu wanni inni itti himu akkaatuma itti salaatan agarsiisa.
شيخ محمد هورسو Shaama Tursoo jedhanii. Shaama Tursoo. Shaama Tursoo ammaa kanaa mi beeka. Hayyee. Kana dura ture tokko kabiraa Masha Allah. seenaa isaa akka seenaa himanitti. Hayyee. Kana jarri tokko warra Hursooti gaaf tokko imaltuu deeman. Hayyee. Imaltuu deemaniiti akkaataa salaata ja'a jeensan za'aan zuhurii gugeesse. Aboo wanni isheen jeessan geesse haa goonuu fi jedhan. Salaata hun beekan salaata. Wanni sheekni jeesan. Wanni isheen jeessan. Subhaanallah. Kana hayyee jedhanii isaan nam shammoo nam ja'a tokko dura bu'ee ishaaruma godhanii salaatan ga'a. Attayyaata iddoo irraanfatan. Kanuma boodaa taa'aniiti kaboodaatis salaamata irraanfate. Hayyee. Salaamata hin baafanne jechuudha. Akkasuma kiyaawwate. Ka'anii kanneen ufaasaa jeeni deeman. Subhaanallah. Deemanu. Hayyee. Eega jabbu deeman asrii dhiyaatte. Hayyee. Tokko keessaa yaadate. Attayyaatan teenya salaamtas hin Waan baafanne. isheen godhaa jeensan odoo yaadu waan itti hime jiran waa irraanfannee jeen. Maa irraanfanne boo? Bara waan isheen godhaa jeessan. Ta iddoo ta'an sanii fi Ta booda ta irra akkanaa fi kana jeessan. San hin jennee jeen. Subhaanallah. Hogguusi kan maal jeen? Ammaa hunda barre. Ammoo. Ammaa waa. Ammoo. Bakkuma jirutti gadaatee eenyu. Akkas ilaal. Hayyee. Maaliif Oromoon tun gaaroominni si Subhaanallah. uummata ajaa'ibaati garte. Uummata badaa Uummata gaafate. qulqulluu bargaadhuma sanitti warra dur kana iddoo deebitee ilaalte hedduu waan ammas jummaa kanatti hin himne. Jummaa salaatu. Jummaa salaatu jummaa jiraatti hin himne. Gaafa kan gaama namni salaatu jajjabeeffate namni ja'an salaatu eegalee akkuma ja'an sanuuf haa taallee wallaalan. Akkas. Gaarii amitti hafuuf nuyyanii jechuudha. Jummaa irra dhufe amma. Jummaa dhaabnaa jeen. Hayyee. Yaamee magaalaa xiqqoo takka dhaqee baadiyyaa hormatiifatu kana namni kan guddaan tiifataa beeku dur. Jummaa dhaabnaa jeen nama 40 taanaa salaatu jummaa dhaabu qabnaa jeen. Salaatu jummaa kun maali jeen. Meen ilaalle jeenii dhufan. Khaduriin adda Amma maal jeen khutbaa goona daawaa isinirratti haasoyna. Hayyee. Sanboota rakkuma lama salaannaa jeen. Hayyee. Kana magaafiin kaate. Dur 4 salaannaa. Arra maaliif laata? Har'a maaliif torbaan keessaa guyyaan tokko lama salaatamee jeniin. Hayyee. Kana jallaan dhugaallee orma jira beektaa. Akkasii. Isaan muratee jee gattee lameen isaatu Isaan muratee. isa akka waan gartee Akka taaksii fi waan irraa muratee jee. gibira irraa murate salaata irraa. Amma kana garaan galle hin fudhanne yeroo dheertu keessa salaatu ture beektaa. Waan guyyaa keessaa nu jijjiiramtee tan. Oduun tun deemtee baadiyyaa hunda wal geessi. Tokko dhaddachuu addunyaa quban qabnee siyaajaa asirra kaayateetuma Deemu. deemu ka salaata isaa kana qaxin goone kana oduun bira geessi. Hayyee. Barsheetichi salaataan hojii isaan odoo deemu bar torbaanii guyyaa tokko rakaa lama isaa fudhatee jedhiin akkamitti akkanumatti nutti haasa'ee tora rakaa lama irraa fudhatee jedhiin. Khutbaa sana haasawinni. Dhagee hajee Hayyee. mee isaan nama Hayyee. ni dhufa mee haa muratu jeen hayyoo kootu dhufe dhaddachoo oguu dhufu. Guutuma salaannaa yoo nan dhufe. Hayyee. Salaatanii salaamata gubaafate ol ka'e dhagee jeen nama dhagee jeen. Lama murattee miti jedhe. Laal jeen lama salaateetiin afur salaatee jaha salaatee hanga hafees muka ilmaa baluu jala dhaqeetti oola meesii dhiiraa kootu burii jeen garte. Subhaanallah. Falmachu jira jechuudha. Eegaa falmachu jira. Waan duraan barre akkami guyyaa keessa Uummata jijjiirraa. akkanaati jechuudha Oromoon. Mashaallah. Uummata akkuma waatti dhufanitti Sa fudhatee deemu. zamana Mashaallah. Waan bareeddu warra kaaste. duraati beekaa Sa. warra duraati jechuudha. Waan bareeddu kaaste baafatee asirratti eegaa osoo tana keessaan bahiniin wayiin karaa dargaggoota kana walitti si hiisisuu barbaade amala babbadaalee zamana durii fi ammaatis jiran tana booda itti dhufna amma waa'ee ibaadaatii fi dargaggoota duruu walitti hiite beekta haasawa kee keessatti mee zamana keessan ibaadaan akkam fakkaatti dargaggeessi dargaggoonni amma xiqqollee taatu gurupiin if jaareeti ka maqaa baafatus maqaa baafatee kaanis maskiidatti maxxanee ka maskiida haruu ka maskiida ijoollee qaraa'isuu ka sheeka kaddamuu ka nama kaddamuu ka maskiida kana teekkeer godhu jechuu akkasumatti murni tokko ka ala jiruu jira zamana keessanii dargaggoon maskiida too'achuu irratti madarasaa too'achuu irratti salaata yeroon salaatuu irratti akkasuma immoo deemanii qaari'ummaa akkas quraana qaroo haa taatu hadiisa qaroo haa taatu sheekan keenyarraa dargaggoonni zamana keessanii waliigalatti waa'ee ibaadaa tanaan akkam turame. Yaa dilasillee gartee namni kun akka jirutti diinaallee barachuu baatu masjidnillee dilas jiraatee namni masjida hidhamee tajaajilu alatti duraan dursee namtichi salaata isaa hoytuma salaata. Qadur. Fakkeenyaaf dur salaata walirratti niyyachuun kun himamu sheekota duriin. Jamii fi maarreen. Jamii fi maarreen kun hin jiru. Qadaa kafaltaa jeniin. Qadaa. Yoo saa dabarsite.
يساعد برسيتي يسألاني سدبره تكابك تسالاتون أركتين تكان نجيسها إدو المين دور واي سلاتا خنوس تيمتو بشان كيتة اللي ودأشون نجاباته والرفيقي جاني والرفيقي خناتو لفقابته بشان كن أنيماتو بشان ما نتوساخي ساقبدو بشان أتتريقا شو جبتو خي سبوي مستعمل تيجانين قرتي سبحان بشان سبتو ودأتو ونهيتا الله واحد دو جيرو ونسك أبو ججبدو ماس أمانتين سيري صلاة أبلا فخايمة هدو جبادا أكما خنامتي أبرا كرو جنة خنا برو غوغاس حق أيدي تو بر هيدي تو بر دو بابري دكتور الدنيا خنا با كافة سنجيرو جرتو أنت كنا ندعيني تمني كنا نجيرو تمني غافة سن زمان سن كيستي صدركا وري غرتي ندورا زمان غرتي بكنا جفمتك أو مفيتي مرونسل صدركا كسي ترتيجو صدركا وشوفي بكم مريجي فمتسون مرو خجيلا نكتي مسكن ما يصير وارنين قدين هكذا كشريان جبدو نجسة دايسور نجسة دايسور خيستي درجة جايسي جهين إنك أبو واي أمانتي خيستي هدو ناموس أكبر درجة جايسي دور دمنا دور ونينا إبر ناموس ما في إيمانه هو وليه الأداء بيتا يو ناموس أكبرتي إيمانه خير نجير يوم مو ناموس أكبرتي إيمانه خير نجير خنا بيأخو قبل منا ما قاف إيمانه خسير كاكوته أتناموس نسيبر نجيرو يلتو أما درجة جايسي دور ونين نقدون يتربي لسه تتيسه خبجاوان جنين تكايس بريرايتو سافو ناموس خنا كمالك أبان إنجرجرن نمتين بوان بكنا نقدان جروت كلمان تكرام باتو ليه فتن تاني namni fedhu haasaa fedhu naasayin dargaggeessi mana kana guutee jiraatee jaarsi tokko mana kana taa'e kalimaan takka mana kana keessatti hin dubbatu. Dargaggeessi dur dhaddacha dhaqee ni dhageeffata. Yoo umriin isaan ga'in. Akkatti dhaquu jira. Bifatti dhaquu jira. Zamana wadaa kanaa nuti egaa biyya galle argeelleen ture. Deebi'umaas damiinnan ijoollee jajjabduuf jala fuudhan bakka dhaddachii jirutti. Ijoollee boruu yaadeen jechuudha. Hawaasa kanaaf bu'aa qabdi yaa'an ni himan. nama kana ijoollee xiqqeenya ni ilaalan akka ammaa kana ijoollee ilaalan bira amma bira abbaan ijoollee ilaalu gandi ijoollee ilaalu ilmi kun ilma akkamii bifa akkamii guddachuu jira sammuu akkamii qabaa namni ilaalan jiru dur ni ilaalan ilmoo abbaan ni ilaala gandi illee ni ilaalani mucaan kun amala akkanaa qabaa gandi hundi ni beekan ollaan hundi ni beeka gandi itti dhalate ilaalanii booda if jalaan deemte manguddoon bakka waan ijaanitti fuudhanii deemanii hattaa imaltuullee yoo deeman fuudhanii deeman taa'ee dhaggeeffata zamana dheeraa jala deema amma kudha shan jala deemaa jechuudha. jaarsa biyyaa jala. Damiinaa fi. San gubbaan akkuma jirutti hawaasni waan naamusu yennii tanaa hedduu jira. Badiin akka malee hawaasa keessatti xiqqoo. Afaan namaa ulfaata zamana. Afaan namaa hedduu ulfaata jecha hamaansi afaaniin bahu. Bakka haati haadhatee fakkaattu jirtutti illee hin dubbattu. Yoo si dhawwanis ni fudhatta. Yoo uleen si dhawwan illee. Maalti wanti gaafa san dargaggoota waan kanarra gargaare maali fakkeenyaaf ta'amma hin jirre. Akka dargaggoonni akkas ta'an. Wanni kas godhu irra guddaa jiruun tunis akkas nama gootii beeku. Jiruun tunis maaliif ati. Wanti adda addaa keessan seentee hin laayne. Hin laayne akkatti laaqni si hima. Fakkeenyaaf dura haadha abbaan kun ilmaan kana dariyyaa isaanitti guddisaniitu murteessaadha. Haati ilmoon dura jireenya wanni isii warraa barattu haadhaa fi abbaa. Fakkeenyaaf abbaan tokko lafa eeguu ilmaan guddisu ilmaan isaa hoggoo isa arkan hedduu abbaa hojii yaaddoon seentii jechuudha. Akkamitti abbaa keenya kana agartee bira dhaabbannaa kajuu. Deebi haati tunillee hagamta kalaffaati. Baadiyyaa teenya keessatti dur akka amma kana dhalaan laaftuma kaatee waa gootee nyaata nama kannatee jiraatanii miti. Amma asuma biyya ta'e amma jiru tana keessatti gartee namni gari anuma faala waadaa seeree waa godhayee dalagaas dalageetuma. Warri dur hayyoon dur deemtee qoraan gaaraa cabsitee jaarsaa oolutti kasha geessitee horii jalaa faltee laga dhayitee laga guyyaa kanatti gulamatee kanam tokkoon gargaara. Limata daakuun hin jirtu hoo. Akka ilmoo duudaa qabdi odoo garaa qabdu duudaa qabdi ilmoota dhiiftee deemtuun baadhattee deemtiini galee yoo buqqee bishaanii fuutee duudarra baadhattee garaa qabdi ilmoo garaa jala fudhattee galtiini yoo gaara dhayitti ilmoo fuutee gaara dhayittiin waa hedduu agartaa jechuudha akkaataa isaan itti guddisan. Tanaafuu shamarran ammaatii fi dargaggoota ammaatiin alhamdulillah jaayii jechuudha. Akkana fakkeenyaaf isii akkasii si guddifte tana guu agarte haati namaatis akkuma as kanatti guddiftee kabajaa ulfinaa jira jechuudha. Kabajaa jira. Amma immoo zamana agartee ilmoon dhaabbattee haadha arrabsitu illee rabbi nu fidee nu garsiise. Haatiinis ilmoo arrabsitu. Haatiinis ilmoo arrabsitu ilmoo haadhatti harka laattu illee garree galee dhageenye zamana ajaa'ibaa keessa dhufne jechuudha. Duuba zamanni sun keessatti kabajaa waan jedhiin tanaatu nama tiise irra guddaa. Akkaataa itti guddatan saniitummaas tiika ajaa'ibaa si tiisee jechuudha. Kana gubbaan deebi'e ammaasa
hedduu namnummaan gurguddaan kunuu ni eeggata waa eeggata waan ijoollee dura daleddu waan ijoollee dura dubbatu jechoota hedduu kan ijoollee duratti firraa hedduu jira jechuudha haadhumaa fi abbaan amma asitti ilmoota naannoo bira jireenya namni waliin lagatoo markee waliin jaarsa gaartiin ati gaa tarbiyyaa mana keessatti namni namarra laallatu hedduu tagartee jijjiirama hedduu jira jechuudha waan ammaa tanarra duuba gaa dargaggeessi dur ijoon si deebi'e dargaggeessi dur gaafa gahee dargaggummaa isaa gahu dura manarraa baha guyyaa haa dalagu malee manarraa baha guunjuu manan galu nama umrii meeqa gahanii dargaggeessa jettan zamana keessanii zamana keenyatti namni gartee takka bal'aqnaan amata 15 amata 14 geenyaan hiriyoota qabaataa jechuudha ooyiruu dhaqee warra ni gargaara maaliif xiqqeenyi marraanu abbaa wajji dalagaa eegalaa jechuudha yoo warri horii qabaatu taate dargaggeessa keessatti lafa horii tiisu ni jira inumaatu isumaa horii tiisu fuudha garii lafa dur lafti bal'oodha tiiffattuudha namni cinaan qotiinsa keessatti qotiinsa keessatti qodarraa fudhata bulchaa baa deema horii fuudheeti lafati horii tiisan deemaa jechuudha ammallee warri akkasii naannoon akkasii ni jira dirreerraa fagaateetti gandarraa fagaateetti ji'a lama fa'aa horii tiisee as deebi'a aannan dhugee bishingaa kana guduunfatee gaaf garis bishingaa kana affeellata shuma affeellataatuma jireenya isaatti fufaa jechuu gartee horii kana tiisee gaafa dheenni gama naan dhufes oduma deemuuf haa dheenni naanneessee is deebisa. Kaan ammoo deemnee gaazamana keenyatti wanni akkasii hedduu xiqqaatti naannawaa xiqqoo gammoojjii kana jirti malee gara baddaa kanatti qonna ilmi lafa afaanaan akaafaa abbaan irraa marashaa fi akaafaa addaweetti kanna kanatti kanna abbaa hojii harama bubbutuu eegala oroo keessa deebi'e. Duuba gaa dargaggeessi dur maaliin akkasitti tiifamee maaliin safuu san harkate yoo jenne ta duraan dura akkuma jiruttu ummanni hawaasni hawaasa waliigalee jiru hawaasa wal dhagahu. Hawaasa yoonii fi ganti guutuun abbaa qaba akkanumatti leexaa namni jiraatu. Namnis heddummaatee lafarra guunne gabbaafatee heddummaatuus abbaa qaba gandi. Ayyee. Darajaadha ati mana keetti bulchutu jira darajaa jaarsi gandaa si hojiitti bulchu jira. Kana beeku qaba namni. Waliin amma wali gadhiifamnee bara. Amma wali gadhiifamneeti. Itti gaafatamni hin jiru. Laaqa takkaa jira. Gaafas jaarsa gandaatii jira. Gandi hundi jaarsa qaba hayyuu qaba. Sheeka qaba ammaas. Sheekaas ni qaba beeka. Gandi tokko isaan keessaa namni baratee as bahee hin jiraatin barbaadanii fidan sheeka ni qubsiisan. Maaliif diiniin sheekaa jira. Gara hayyummaatii fi akka aadaatiitti jaarsaa jira jechuudha. Abbaa gandaati jira. Kunillee dhaalmayaan deema. Akkasumatti deemee abbaa gadaa hawlii galaatti illee dhaqaa jechuudha. Abbaa gadaa guyyaa nu beekee abbaa gadaa guyyaa nu namni irra guddaan amantii hin qabne tokko muxalaqa tokko laala. Ta zamana kanaa zamana kana akkasii laalan. Dura ammoo warra amantii qabuutu waan kana waliin qabatee akkasii waliin deema. Hedduu tikaa jiraa jechuudha. Amma tikni jiru. Wayisi qabadda. Zamana kana dargaggeessi gizee mirqaane irra hedduun magaalaa dhaqeeti eega waa afaan qaqqabatee booda wayis irra dhugee qaamaanis lullulata. Bakka hin taane dhaqee dargaggeessi. Waaniin takkaan ta dhagayu jira zamana nutillee hin dhaqqabne garuu ati waan hedduu waa'ee baadiyyaa irraa haasofita. Tanaaf karaa baadiyyaa kanatti yeroo akka aruuzaa fa'a. Waan san akkuma gizee kaan khashajaanii maqaa tokko qabdiniin irraan fadhee mee biitti dhufuun malta duburaa fi dardarii waliin laaqamuutti fakkeenyaaf dargaggeessi amma amalli badee keessaafuu durbaa fi dargaggeessi walitti dhufnaan sadaffaan shayxaan akkuma rasuulli jeesan namni harkaan walirraa gadiin taa'uu adaba wal balleessaa niqaa malee walit dhufaa ammallee niqaa duratti waa hedduu balleessa dargaggeessi irra hedduun yeroo amma jirru tan waanuma gaa sooshaal miidiyaa irrattis dhageenyu jechuudha. Zamana keessaniif waan takka tajirtuu jira wanti san akka dhugaa taateef kijiba taate kaddanuu baastanii barbaade yeroo aruuzaa dubartiin amsoolaa fudhattee manaa baatee daansii taphatan baadiyyaa tana keessatti hedduu shamarranii fi dhiirtii salfii seenanii walii bu'anii waan akka daansii faa taphatanii badii balleessuun ni jirti. Daansii san booda namu raadiyoon guurratee qoba deema baadiyyaa tanatti kaaseeta hamaraa jechuu akkanatti harkaan maru qamee uummanni kun eega kaaseeta san dhageeffatanii mirqaananii kaanii daansii taphatan booda badiileen mul'atu karaa baadiyyaatitti wanti namni odeessu san dhugaadha moo isin akkamitti beektan zamana keessanii akkam turte wanti san. Wanta qabee miidiyaan kun reediyoonni kun eeguma nuti dhihuma dheengadduba dhufe. Amatuma 40 illee hin gahu.
gaafa reediyoon dura dhufe naannoo ta'e san nuti xiqqoo ijoollee dhallee nama tokko bite alii Ibro Alii jeniini Allah iraamu abbaa ijoollee jeniin ammas beekamaadha aamiidha dargaggeessa kana akka malee harma nama guddaa kana dargaggeessa kana hojii saayiba dargaggeessi laga sanii laga fal'aanaa kun guutuun isii jala deema. Namni kun reediyoo kana bitatee reediyoo kanaan deema reediyoo kanaa jecha isaa affeeran baadiyyaa tara keessatti deemee reediyoon kun chaanaaluma tokko qofa qaba. Kan biraan barbaadin isaanuu. Kaaseenni keessa kan hin jiru. Kaaseeta qabu. Ka kaaseetaa kun dhihuma dhufe 70 keessa dhufe. 75 70 waan akkasii dhufe malee san dura hin jiru. Hin jiru dilasii miti. Jira jiru inuma hin jiru. Shaklaa jenii jirti. Haada maran takka. Haada maran. Haadaa san bira kutteeti. Sunugaa warra hoteelaa qabaa beek magaalaa keessatti. San bira kutteeta siinii san dhufte saanaa san. Eegasii ta'iiphee kun dhufe hamaran kun. Dur ta'iiphee kana harkumaan fuuteeti. Akkanatti itti martee itti walitti waan ni goota gartee. Tusaan turtee dilasiin sanillee dilas waan hin turte namni dilas hin qabu namni tokko tokko magaalaa keessattuu qaba. Bakka sanatti wanni jiru gabaabdumatti aruuzni hogguu ta'uu takka cidha yoo fuudhaa yeroo jiraate dardaraa fi dubri akkamitti aruuza san warra aruuzaa sana basharanii gaggeessanii hajuu gaafina akkasina fakkaatti. Bakka tana keessatti laaqa aruuza keessa uumamtu keessaafuu baadiyyatti walii buluu fi galgala dubartiin ala buluu dhiirtii ala buluu sanii waan tokko jira. Waan tokko jira. Hogguma hallee namni badii dalagu dirree baheen dalagu. Dhokatee dalaga. Dhokatee dalaga. Kan akka gaariitti namni beekuu qaba. Badii tana magudda warri namni gurguddata keessatti hin dhiyeessu. Yoo argan shaggooyyaa haa ta'u daansii haa ta'u wahuma fedhe taanaan wahuma faallaa shari'aa islaamaa deemu taanaan aadaa oromoo keessattis akkasii safuudha hin jiru dhoowwaadha. Amma fakkeenyaaf intala aruuza baasanii aruuza deemaniin dubrini intala qabee kophaa deema waliin laaqamuun hin jirtu. Dardarillee gurbaa qabanii dura deemanii manatti illee wal harkisa addaa ta'an. Gaafni namni kun walitti ida'amu kan dhufuus ni jira. Kun eega biitii addaa rafte. Namu hajaa fixate booda. Namu hajaa fixate booda warra aruuzaa taphachiifne yanii amma zamana keenya dalasillee warra nu duraa turte zamana keenya nuti irra guddaa amna irra fidne jiru teenya ammoo hangaan daa'im ijoollummaatti jakaniin arke fakkeenyaaf qaadhimaa yoo jiraate qaadhimaa bira teessanii maal jedhanii qaraa jedhanii taphatan. Allahu alam gaawwan isaan dalaga ammoo ogguu himan wanni sun xiqqoo gartee faallaa safuu Oromoo keessatti isii faallaatii jechuudha. Wanta na achitti naa qabda waan bakka qaadhimaa kaastisanii boqonnaa baanee itti deebina. Daawwattoota TV Islaamaa Qacalloo Ilma Namaa tun sagantaa dargaggootaati. Sagantaa dargaggoota har'aa keessatti abbaa fatii wajjin dargaggoota durii fi dargaggoota ammaa maal fakkaatanii garaagarummaan jirtu wal fakkeenyi jiru hammeenyi jiru toltuun jiru irraa mareechuu jirra. Daqiiqaa boqonnaatu gahee boqonnaa dura waan baay'ee mari'annee waan hedduu nama gammachiisaa nu kaasuu jirani. Ammallee hin fagaatina boqonnaa baanee walitti deebinee isiniin jenna. Isinis yaada keessan koomentii fi bakka adda addaatti kannachaan wajjin tura. Boqonnaa gabaabaa kana wajjin turtii gaarii. شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي وتقدير يزيد مع الليالي شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال وتقدير يزيد مع الليالي شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. دعوتوتي TV إسلاما Qacalloo Ilma Namaa ammallee irra deebina. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Sagantaan isin daawwachuu jirtan sagantaa dargaggoota tan torbaanitti guyyaa tokko isiniif dabartu sa'aatan irraa eegaluudhaan jechuudha. Sagantaa tana keessatti mata duree adda addaa qabannee wal bohaarsaa wal barsiisaa turuun keenya ni beekama. Akkuma boqonnaa dura daawwachaa turtan abbaa fatii wajjin dargaggoota durii fi dargaggoota ammaa mata duree jettu jalatti marii bal'oo taasisuu ture. Boqonnaa baanee walitti deebinee jirra. Akkanumatti itti fuufna isinis hanga xumura sagantaa teenyaatti nu faana tura isiniin jenna. Abbaa fatii si haasawa bareedaa keessa jiruun boqonnaan nurra dhufe
waan qaadhimaa kaaste. Sanumaa wanti inni an barbaade wanta bakka gajjabeessitee hedduu warri amma dargaggoonni amma inni dhageeffatan jeetii yaada qaadhimaa dur keessa kabajaan akkam turte. Intala osoo warri hin beeyne dargaggoonni alumatti sossobanii badii adda addaa itti dalaguun zamana keessa ni turte. Intalti akkanumatti deemte osoo warri quban qabne ulfooytee kabajaan baduu wantoonni akkana sagantaa dargaggootaa gisee jennu beektaa dhiira qofaa miti dargaggoonni dhiiraa fi shamarran waan walii galaati. Tanaaf mee zamana keessan san wanti akkasii ni turte. Inta amma akkanatti fadihaa baatee babal'attee tun. Yaa gaaffii bareedduudha. Dura wanni tokko ta'ee hoo qabdu. Zamana san keessatti zamana nu duraatiif kan nuti keessa turre keessatti badiin takka dalagamtee garattuun fuudhin. Shakkii nu dhuftee badiin dalagamtee isaan lameenuu biyyan ta'an. Yeroo lachini dhabamu biyyaa bahan. Akkuma hadiisaa san yoo jettu ifumaaf dhabamsiisanii guyya badii walitti dalagan odoo ilmoon namaa takka isaan hin garre odoo namni hin dubbatinitti numa dhabamanii eega badii dalagan maaliif itti dhagahama ni qaanyaa'u if qaanfata ni baaraga akkanuma baaragee dhabama ifuma. Aadaa keessaa ba'e. Aadaa keessaa ba'e gaafa itti dhagahamtee balaan buute yoo ammoo kuttee dhagahamtee at least wanni sun ni haasawamti haga sadarkaa kutaa naargee guutuu dhagahutti maaliif dabree wanni akkasii argamte malee abadan hin argamtu inuma hin argamtu fakkeenyaaf gurbaan intala kadhatee wanni beektuun intala gu kadhatu intalti guyyaa isaa warra qaadhimeef irraa eegaltee isa dhiisii warruma saa halii isaa hunda warra ganda inni keessaa dhalatee hunda ganda inni keessa qubatu yoo isaan ichi anas bahan asiin muka keessa meetti abadan itti qajeeltee afaan hin deemtu fadhi ijoollee ta'a fadhi nama guddaa ta'a fadhi waajjii guddoo taati fadhi intala dubaraa taati ni dheessiti jechuudha. Intalti warra gurbaa osuma heeruma durattuu qaadhimummaarraa kabajuu eegalte jechuudha. Qaadhimummaarraa kabajuu eegalte. Maaliif gaa dheessuun sun kabaja iftiisu. Itti halaala manaamus. Hamtuura nan arkin bakka taane nan arkin kana keessa qabdi. San gubbaan deebi'i ammallee ahaliin gartee warri gara gurbaa intalti abalu intala abalu qaadhimate hennaan ganda saniif kabajaa qaban akka jiranitti. Wali bu'uun hin jirtu. Intala sanis ijatti buusuun hin jirtu. Ijatti buusuun hin jirtu. Ni tiisan bakka jiranitti. Roorroorraa eeganii roorroon hin jirtu. Oromoon hundi wal eega duratti aadumaafuu intala takka feetu beeku feetu dhiisi. Gurbaa tokko feetu beeku feetu dhiisi. Bakka malee yoo garte waan akka malee yoo garte biran dabru namni biroo biran dabru. Waan sana haga isin karaa gaarii qabattutti irraa dhoorkutti roorroo taatees. Wanni jiru wanni sun hedduu hawaasa keenya tiisitee turtee jechuudha. Naamusa hawaasaa naamusa dubrummaatiis siitis eediifi jechuudha. Kana gubbaan deebi'ee qaadhimaa isaa tana hagaa fuudhee mana galfatutti wanni takka tatahamtu hin jirtu. Gurbummaan qaadhimaa ta'uu. Gurbummaan haasawun illee idduun seenu gabaabumatti. Isiin maal eegaltimma ganaa eega qaadhimaa taateen boodatti hiriyyaa qabdi. Hiriyyaa dubra lamaa sadii huggaallee yeroo baatu isa wajjin baati. Jara kana alatti hin deemtu kophaasi. Jarma kanaa hojii deemti. Innilleen sossoonsi isaa akshinni isaa takkitti ooluu dhaqee dalagu malee eega mana galee galgala mana galee waarii saayibban isaa bira dhaqa deebi'anii waliin hiraata yaatanii bakka takka bulanii jechuudha. Ganamaas walumaan ka'anii takka hiraa qoonquma tanaahu walumaan mana kanaa dhaqanii nyaatanii mana kanaa dhaqanii mana nyaatanii san booda barcaa barbaadanii barbaadanii sammuu karaa dalagaa isaanii deemanii jechuudha. Addaan bahu jarri kun guguu takka saayiba godhatte ganamumaan qaadhimaa godhatte hiriyyaa godhatta. Hiriyyaan ammarraa eegalee amma lama sadii yoo kadhattees si waliin jiraatanii jechuudha. San gubbaan deebi ammallee warra soddaa kana ammarraa eegaltee itti isaanii eegalta. Gurbaan dardaraa. Gurbaan dardaraa kun guuntala kadhate haa. Ganaa amma ooruu tana irraa akaafuu jaarsaddaati irraa shanyii facaasuu fi hagaa irraa godhuu kaaba godhuu oomishni yoo jiraate oomisha godhuu dongorrii yoo jiraate dongoruu guuza geessee. Bakka kanatti waan takka naa gajjabeessuun fadha. Irra duraan sirraa dhagee gisee hojii haasoo inni maskiidatti. Zamana amma keessa jiru tana shari'atti illee jiraachuu baattu ganda tokko tokko namu akka aadaatitti qaba beektaa. Aadaan bareedduu jira hamtuu jira. Ganda ammallee gabbarrii jiru jira irra hedduu kutuma Oromiyaa tana keessa bakka hin jirree jira. Duris gabbarri kun akka itti jiru jiraan hin jette guyyaa tokko. Gabbarri kun amma dhiirtii bilaashitti akkanumatti intala warri itti lafaanii guddisan hin fuutu nama amata torbafaa warri intalaatiif dachii qotuu jira. Akka dargaggeessa keenya fuudhaa fi heerumni kan bilaashuma hin ta'in sii galtee tunis as keessatti akka haatuuf hin barbaade.
qotuufiin ganda khaddamuun haraashii ooluufiin guuza ifii yaammattee warra soddaatii ooluun kuni zamanuma san jirti jechuudha. Zamanuma sun jirti. Durumarraa jirti. Hayyee. San gubbaan inumaatu adeemsa keessa gabbarinii hafee. Hayyee. Guzumaa fi warra sodaa gargaaru amma guzummaa sanumaaf hin dhabu. Guzniin jira. Biyya turre eegalee abaale. Tiraakteeraa jira amma. Baadiyyaan teenyarraa warra magaalaan hin jirtu baadiyyaan hin jirtu. Akkasi. Aruuguun biyya dhaqanii oomishan itti jirtu wallaaleeti. Eesuma dhufnee. Walakkuma sana irra. Nama kofoo kaayatee ooluu akaafuun argee beektaa. Dur marxoo malee. Nama dur warra marxoo suuqatee akkatti lafa qotuun beeka malee kofoo kaayatee lafa akaafu. Takkaan argine. Jaruma keenya gubbaan godhu beekanii argina jara keenya nama keenya takkaan agarre. Subhaanallah. Hedduu xabiyaan nu jijjiiramtee jirti garuu immoo kabajaa warra soddaa hedduu kabajaa qaba. Takka eega kadhattee intalti qaanimaan abaluu qaanimaa ta'e eega siin jaani jaarsi soddaa kabaja qaba jaarsi soddaa qaba. Ahaliin san hundi kabajaa qabdi. Gurbaan warra ni to'ataa irra deemaa haadhaa fi gurbaanis haati gurbaatii fi abbaan gurbaatis warra soddaa dhaqanii ilaalanii wallan laalan uummanni kun wallan laalan. Hedduu lafaasuu guddaa keessa deebiin namni fuudha dur. Maashaallah. Kattiin xiqqaa amma lama kadhata. Jazakallah. xiqqaa. Maashaallah. Asitti kara tokko si deebisuu barbaade. Dur neebkaa afur ka geessu shan ka geessu kudhan ka geessu illee ni jira. Qawwee illee ni jirti. Qawwee ka bitu illee ni jira dur zamana dur keessa. Ganda soddaatiif qawwee bitanii. Qawwee bitanii zamana akkasitti illee ture. Maashaallah. Sun hundi hafteeti. Waan ajaa'iba. Roorroo ofirraa eegan. Maaliif yaa ni geessan. Waan maqaa qabdi. Waan maqaa qabdi. Akkasii jazakallah. Abbaa Fatimee hanga ammaa akka dargaggoonni warri zamana kanaatis akka nutti muufanne eegalee fi asii daqiiqaa 30 zamana keessan faarsu jirta. Hamma kanatti adeemne. Lakki hammaasitti osoo hin deebiin beektaa taariikharraa waa baranii meere dargaggoota dur kana akka malee waan gaggaariin isaan kaaste. Maashaallah ni beeyna zamana dur wanti gaggaariin akka hedduu turte. Atillee irraa nu tuttuute hangana qofallee miti jechuu ni dandeenya hedduugaa sa'aanuun fuutu akkuma ati hojjette yoo dheeratte sagantaan tun fuula duraas kutaa biraatitti itti walitti deebineeti haasoyin mee arra kara tokko meessuuf jecha hanga dila gaarummaa dargaggoota dur kanallee ta'uu baattu wantoota fofokkottuu zamana keessa hin jirtu dargaggoota irraa mul'attu bishaanumallee irra dhugaa taatu. Beekaatuma fudhatanii. Beekaatuma illee. Gaariidha. Amma fakkeenyaaf hammeen yogguu jennu wanni badiin dalagamtu dhuguma sanitti baadiyyaa keessa dilas hin jirtu. Baadiyyaa keessa dilas miti. Namni tokko siime biitti abba qabdiin siin jee akkanatti hin jiraatu namni. Kanatti abbaan namni. Namni waa balleessee ni balleesse ilmi namaa waan balleessu jechuudha. Waa balleessee takka jechuma tokko namaan jee gurbaan dargaggeessaa kalimaan xiqqaa afaanii baatee gandirra wal gahe. Itti gaafatamummaa jira jechuudha. Itti gaafatamummaa jira. Gandirra wal gaheeti miila isaa kana lameen jidduu hidhanii wannaan danqaraa muka gartee marashaarraa wanni godhan san abbaa nama fidanii miila isaa kana jidduu kaayanii hidhanii gara fan akka gaariitti abbaan hin tuqu abbaan dubbisanii ilma abaluu waan akkasii dalageenyaan gandaa wal gahee gara faa jechuudha. Waan adabni kanaa jiru jecha namni naamusa isaa afaan isaatii fata. Safaataan hin jirtu karaa. Safaataan hin jirtu. Yoo gandatti haajaan galte namni ganda kana haajaa san gaggeessu dargaggoota ol dabreen taa'u ichi taa'a akka jirutti. Xarafa taa'eeti. Dhaalama darajaa dargaggeessaatiif kafanneessaa fi akkasitti darajaadhaan manguddoon gara booroo dabartii jechuudha. Amma manguddoon dakateessee dargaggeessi booroo taa'a bara. Dargaggeessi qorii samma manguddoo dura harka kaaya. Amma zamana san hin jiru wannummaan takka illee kanaafuu wanni hamtu jettee ati irraa himuu dandeessu hedduu xiqqoodha. Amma fakkeenyaaf dhugaa taphni ni jira. Daansiin amma taphatan akkanatti waliin naqamantu ni jirti ni jirti. Shagooyyee jira. Baadiyyaa deemanii taphatan halkan intala odoo warri rafu jirtu quba qabaniiti hirribaa kaasanii dargaggeessee hatee intala. Shagooyyee taphachaa bulee bariisaa galchaa jechuudha. Osuma warri hirribaan ka'e. Rafu jiru. Kamooyyee fa'aa bakka san kaayanii huccuurra kaayanii isi fuudhanii kutanii hin gartee. Maaliif guyyaadha ballamatanii jechuudha akkatti ballamanii silsilaa tan isaanuma keessaa waliidhaan dubartuma keessaa. Wanni akkasiitiin ni jirti. Ammoo wanni badii hin dalagamtu. Badii wanni jedhan hin dalagamtu. Hedduu sodaatan namni keenya waan zinaafaa. Hedduu lagatan. Maaliif ni beekan akka qaanyii taatees akka biyya tana keessa jiraachuu hin dandeenye beekaa badii hin daleen. Saniifin badii zamarra gaafasiisan. Aadaa teenya taganamaa sanii fi amantiitu hedduu wal simataa jechuudha. Namni haraamis amantiittis haraami aadattis fuudha qaanyii hedduu wanti akkasii. Maashaallah. Intaltii
dhiirti biligaa qabatte sablatti biyya san keessatti subhanallah illee ni heerumtu yoo biyyaa baate malee amma barra yoo dhaltes nuu fuudhanii bara badii dalee yoo dhalte haa yaa inumaa akkuma akkasii barbaadaa bara amma yoo dargaggeessaa maanu aaruu baate Eh. wanni akkasii ni jirtii beeke subhanallah warri dur namni biyyaa bee irra guddaan sababaa sanii dhabamee biyyaa baha bakka tana seenee namni jiru Masha beela Allah. hedduu jira jechuudha. waan gaarii mee abbaafatii osoo silsilaa dargaggummaa durtana keessaan bahin amma bahuuf deemna tarkaanfachuuf deemna osoo sagantaan hin dhumne warra ammaatirraayis waa lama sadii jechuu feena waan sitti haftee ni jira waan durirraa wanti tuqee dabaru malee jettu yoo jiraate sammuu teetii kan itti aanutti dabaran inshallah Sagantaa jiruuf jireenya keessatti illee haasoo hin beeku. hayyee Fakkeenyaaf wanni durtuun gartee akkaataan Oromoon durti jiraachuu turte san wanni garaagarummaa godhu dargaggeessa ammaatiif gaafasi baadiyyaa fi magaalatti. akkas Laalamma deemnee baadiyyaan teenya hundi magaalaa taate amala magaalaa fudhattee jechuudha. akkas Aadaa Oromoo tanaas darbaniiti aadaa magaalaa sana sirriitti hin fudhanne dafneeti nama waan namni biraa fidee nu raabsa fudhachuuf jarjar karaa malee jarjarre kunnee jechuudha. Warri dur haga danda'u waan san irraa iftiise. Namni deemee dura wanni takka namni keenya hedduu tuubachuu irra ture. Gaafa deemtee ati marxoo darbitee kofoo kaayattee si balfe namni. ciraa eegalti jechuudha Naamusan qabuu janni beeka. Kofoo kaayattee baadiyyaa itti deemtee moo nama naamusan qabne ta'uu si beeka. Saniifuu namni iftiisa akka malee iftiisa. Baadiyyaa irra magaalaa dhaqullee kofoo darbee marxoo uffatee marxoo isaa uffatee deema irra guddaa dur sabaran daa'ilatti deemaa jechuudha. Garuu gaa'uduu deemnu immoo kun kofoo lafa qotuu dhufee inni waan bareeddu akkasii yaa. mee amma haa tarkaanfannu amma dargaggoota amma keessaafuu keessa jirta maaliif jennaan umriin keessa kaduraatis jiraattee arkite kanallee jiraattee arkite wanti kana adda godhu kadur keessa ati dargaggummaa ture ceetuu ni baata fiiduu ni baata ceetuu ni dhaqqabda se erga tolchita dubbatu dubbii tolta ammallee akkasumatti fi dargaggeessa naannoo amma nuti keessa jirru kana keessa guddisteef jalaa qabda dargaggoota ammaa kana abbaan fatii zamana durii wal qabsiisee akkamitti ilaala dura amma walaa toltu saataatu badii saataatu akkanumatti walii galatti dimshaashumatti dargaggoonni ammaa kun ija dursan hin gizee ilaalte maal irraa himtame dargaggoonni ammaatiif akka dur wanni garaagarummaan iddoo jirtu dura biitummaan abbaa dhabu biiti ta'in gandummaan keessa dhalatee namni keessa jiraatu sunu abbaa guyyee nu beeku namni kun gosa sadii akkas tokko biyya jira tokko biyyaan jira tokko biyyee jira namni bakka sadee kadhatte dabaa subhanallah amma gaa habiitii jiraattu saniitu hin jirre qabiyyee jiru hundi qabiyyee jiru hundi habiyya jiru garii kanuma biyyaan jiraatu biitummaan jiraachifte isuma sunu jiraachiftu amma gaa abbaa dhabuu jechuun habiititti jiraatu sun xiqqoo haphatee jira jechuudha akka malee haphatee jira innummaan sanuu amma fakkeenyaaf abbaa gadaa jenii nama muudallaa limmaa biyya keessatti nama ifiifuu safuu san amma dura irra guddaan isaanis tartiiban qabatin haasaa isaanii ni ilaalamaan sooshaal miidiyaa gubbatti abbaa gadaa dubbate jennee dubbata ni dhageeffadha. ulfina hin qabu Ulfinni dilas hin jiru amma gaa namni xixiqqaa ammaa sirraa barata bakka sanatti. akkas Duuba gaa ammaa kanatti as deebine. Garaagarummaa ammaatiif akka gaafasii iddoo jirtu ammaa kun dur dargaggeessii beeki gaafa inni amata 20 ga'e takkaa 22 23 ga'e akka dhiiraa gabbahee si galee gaafa garteen jiraa miti utaalloo jenii jirti. waan irraan utaalan Utaalloo tan as dhaabbatte akka dhaabbatteeti Irraan gara sitti waan ni godhan. harriiqan Har'ee si hidhan si qaban aada akka aadee hidhattan utaalloo dhaabsanii. Kana gubbaan utaala gartee waliif qaban mudhitti jilbatti. dardarummaa gee akkasittiif beekaa Eegaa warri tiifattuunis horii sadii faa dhaabaniiti Hayyee. reefkaa sadii akkasii golmaddii dhaabanii irraan utaali jedhe irraan utaala. Warri naannoon akkasitti ni jira. Amma immoo zaman amma jiru kanatti wanni sun hundinuu hin jirtu cimina dargaggeessaa kanaas katti baranii aqli isaatis bakka itti ilaalan hin jirtu wanni hundi hin jirtu lafuma ol kaanaan magaaluma seena dargaggeessuma lafa ol kaanaan. Ganamumaa dura dabballeetti qoruu eegalte haati takka abbaanii jaalala keessa akka gurguddaan rifeensa muratutti muruu fi eegala gurbaan gujo kunaanaa bareedu jee dabballee jedhin gaa dabballeetti qoruu jechuu qooyisuu jechuu gartee dabballeen dur tuuttoo asirra qoran takkaa jira beektaa rifeensa kana jala haadaniiti akka aduun hin dhoyne rifeensa asirra dhiisaniif tuuttoon sana akka aduun nama dhoyneef akka aduun nama dhoyne loon jala olaami guyyaa akkas tuuttoo asirra dhiisaniif hayyee intalaas asii fi asirra dhiisaniif gartee haya
tanaan adda godhan amma dabballee san ati ammumaa itti qoruu eegaltaa jechuudha. Osoo ni hungeeni. Odoo ni hungeeni. Tole. Ilmi kee hagam gahee yennaani warrumaan dursuu baasa qabanii bar iddoo boodaa tanatti haa guddaati immoo dhugumoo jettee ni beektaati. Itti gurbaasi zamana dheeratte turan. Amma gaa dubbiin guddaati immoo dhugumee sun wanni taate asamma khazama amma jiru kana keessatti dura akka jirrutti baadiyyaa magaalatti ilmi tokko dardara ta'uunsaa inni bakka dhirtiin itti lulluqatuuf dardara duritti holgarii itti lulluqatan dhaqee barcaa jimaa kaayyatee shishaa ittisu. Dardarummaan akkasitti ilaalamte. Amma beekaadhaa namticha kun cimaadha jechuun inni ciqilfatee booroo bahee si gala jimaas kaayatee sa'aatii dhibba afur taa'ee shishaa dhugee jimaa qaba laalgaa. Bakki itti dogongorri itti dhufu jiru. Waan kana gaammee eenyuraa baraa jiran isa baraa jiran barshishaan kun kalma dhufe bar kalumaa bar fagoo bi bar. Aaduma jijjiiramte nu dhaalchise. Amma bar amataa kudhaa waan gahu bar wanni kun akka nu eega nu seenee akka dirqim nu godhe. Dur amata diidammoo kana dura manguddumaatu malee dargaggeessiin dhugu dhalaan xixiqqaan hin dhuytu. Wanni takka illee nu jirtu amma utuma deemnuuti tisaseennee nu cuftinuu haboo shaashaa goonee Bishaanuma ta'e. bishaanuma haboo namni gudhee bootee wali kan kana ta'ee barbante mee takka waan iyyanii namni barsi jaabee ta'a. Duuba galaan amma wanni kun maal fidi duuba ijoolleen dargaggeessi amma lafaa ka'e maal dhaalaa jiran kana dhaalu jiranii jechuudha. Wanni kun wanni amma ijoollee tartiiba dhoorkee safuu dhoorku jiru adda durummaa isa kana. Namni gaafa waan san eegalee kabajaas dhabe. Namaafis kabajaa dhabe ifiifillee kabajaa dhabe gurraan hin dhagahu humaan yaadu waan san dagattee nyaa waan kanarra mushkuula si gala mee atteeshinoo nama waan san naanneessu laale natti illee dhaarinaa jechuu barbaadeetu warri waan kana naanneessu Bishaanuma irratti haadhu. wanni kun gaarii nu tahaa deemutti hin jiru fakkeenya gaarii tahaa deemutti hin jiru ammoo dargaggeessi amma jiru irra guddaansaa alhamdulillah fakkeenya amma ijoolleen asi daddallee takka xiqqeenyaan biyya tana dhuftee amma fakkeenya asi fudhanne amma lafa kaatu xiqqoo warra idduutti wanna tattee malee irra guddaan isaanii baratanii digirii fuudhaa jiranii gara digirii lamadaatti illee walii ceeni jira doktoreetii maalii profeesarummaa wayii as babahaa jira. Ammoo warri idduu sanatti odoo waan baratin biyyatti saayiskuuluma qaree dhufe takka akkanumatti odoo deddeemu guddatee dhufe idduu sanatti isaa amma tokko 8 biyya tana dhufe takkee namaa malee warra laayina hamaa kana agartee laayina gaarii fakkaatee xiqqoo bareedaan ta'in habaqaalu jiru kana agartee maaliif jennaan inni illee sanatti akkitti hanga xiqqaa za'aa xiqqaa 8 dalagu malee guas deebi'ee kanarra mashquulte maal gahaan maal irraa arkaa jechuun maal irraa bara takka wanni beekuu qabnu nuti akka hawaasa oromootitti waa hedduu mashquula nu godhe waa hedduu namarraa boodan nu hambise waan kana yeroo hundanii haasiyyeetu waan hedduu yaadu ture fakkeenyaaf hawaasa Noorz Ameerikaa kana keessa hawaasa adda addaati qubata. Hawaasni kun hundinuu biyya tana eega dhuftee qubatteen boodatti biyya rabbiiti biyya ta'eeti. Biyya teenya amma. Fakkeenyaaf amma mucaa dheengadda ajjeessasan gurraachasan hafa dhabatti namni bifaan odoon ta'in si gala gurraacha odoon ta'in odoo adiin jiin akka saba Ameerikaati akka ummata Ameerikaatitti dhaabbatee falmatee jechuun manni sun miidhaa gurbaa sana dhageesse. Amma gaa dhuga Oromoon teenya illee xiqqoota irraa fudhatte san gubbaan deebi ammaas see biyya tana keessatti laal biyya tana keessatti biyya tana bulchuuf biyya tana tajaajiluuf biyyattii kun biyyattii jettee ilmaan itti dhalu deema ganaa anis jireenya kiyya asitti itti fufa jettee warri seenanii biyya tana bulchiinsa sadarkaa gandaatirraa haga sadarkaa bulchiinsa mataa gubbaa pirezidaantiititti warra kanatti laayina galee deemu jiru jira. Hawaasni Oromoo bakka tana keessaa eessa jira? Laalgaa. Amma gaa dargaggeessi bakka silaa hawaasni kun ifi tartiiba san qabatee wal guddisaa wal kabajaa tartiiba wal qabsiisaa. As qofatti miti abbaafati. As qofatti osoo hin ta'in beektaa amma dargaggootuma bakka hunda jiran irraa dubbachuu jirra. Wanti ammaati kaaste tun warra biyyaatti illee ilaalti jechuudha. Uummata abbummaan fadhee akkanumatti akka horii bobbaafatu ganamaa galgala dargaggoota keenya ammaa kana kan namni dargaggoonni irra hedduun akkanumatti waa caqaseetuma karana bobbaha karas bobbaha karana bobbaha akka waan wataaddaraa leenjisanii tattabaabaq jaanii kaayanii akkasitti dargaggoota hedduu jiru jira jechuudha.
warra qaraatii keessa hin jirre jira dargaggoonni biyyattis warra dalagaa keessa hin jirre jira akkuma ati jettee araadni adda addaa shiishaa haa taatu jimaa haa taatu badii adda addaa haa taatu qumaara haa taatu kana dhaalee jira jechuudha walumaan itti qaarsi jechuu fadheetu warra asiif achi jiru wanta kamee qabnaa beekamas ani fakkeenya hedduu namoota waa'ee barnoota islaamaa baratanii qomadhaa bakka tana keessatti warra biyyaa kana keessaafuu keessa sheekan yaa dhugumatti wanni jiru sheekonni dur dabran warri dur amata 40 dura warreen gartee majlisa qabaachuu turan takka sheekan turan seenaa bareedduu dalaganii dabran deebanii ummata kana akka ummataatitti diin qofa odoo hin ta'in eenyummaa isaaniillee itti himaa turan gorsaa turan iftaa if bulchaa kana ta'a namni isin irratti dhaanu kana jechuu turanii jechuu dhiibuu turan dukkanuma gartee gabroonfataan qabee hagoobara dukkanaa gubbaa inni kaayesan irraa darbuudhaaf adda durummaa warri tattaafate sheekottiidha. Amma immoo deebinee zaman amma gara boodaa kanatti gosa dhiyaannu inumaatu gartee wanni tu yoo keessa seenan akka nama amantii irraa baheetitti fudhatamtee turte jechuudha. Amma gaa bakka namaatu jira. Fakkeenyaaf biyya sun keessatti biyya ammatti keessaa dhufne san keessatti dargaggeessi irraa dubbannu kun irra guddaan sigala dargaggeessa islaamaati. Dhugaa dubbachuudhaaf. Harka guddaan. Ha bakka takka hin jirre. Halaal siyaasaa keessa hin jiru amantii keessa dilasii miti diinagdee keessa hin jiru hawaasummaa keessa wahuma takka keessa hin mul'atu jechuudha akka soogiddaatti illee keessaa mul'atu galee yoo heddumminaa isaanii amma biyya dheetti agartee fiqqaanfatte firrifatta galee amma gaa bakka tana keessa maaltu jira wanni jiru wanni kun hundinuu laallattii ana laallattii ifitti himuu danda'u qabaa jechuudha tana asitti dhaabnee sagantaan gara goolabaa deemu jirti goolabaa jaanii daqiiqaa 2-3 qabna tanaan akkanaa goolabduun barbaada biyya tanatti fatiitu si wajjin dhufe fatii xiqqeenyarraa if wajjin guddisu turte daawwattoonni abbaa fatii hin beekne abbaan fatii abbaa ustaas fatiiti ustaas fatii asirraa afaan ingiliffaatiin qur'aana tajwiidaa fi wantoota adda addaa isin qaraayisanii qaarii takkaanuu sheeka guddaa qur'aanaan sadarkaa oromoo keessatti sadarkaa duraarra jiru ka oromoon biyya alaa tana keessaa qabdu jechuudha isaa abbaa kana keessaa bahee mucaan isaanii sanii fi irra gaafachuu jira fatii kana isaa xiqqaatii osoo haati sibira hin jirre haati keeniyaa turte zamana dheeraa fatiin kun sibira ture ati dalagachaati gurbaa kana qur'aanas akka inni qara haala mijeessaa fi qaraatiis dalagaas numa dalagallee jechuu turte osoo high school dalaguu achumarra riwaayaas kudhan qara'ee qur'aanaas qaraatii tanaas qabxii bareedduun yuunivarsiitii keessaa bahe osoo waa'ee fatii dubbachuun tahin amma akka abbaa fatiititti ati si galtamu si hin galle maaliif dargaggeessaas si wajjin guddate akka itti wajji haasoytu gizeen arku akka saahibaatiitti fatii wajjin haasoyta abbootiin garii garii irra hedduu akkuma dura jette sanitti dargaggoota ifii qubaa hin qaban hin toohatan wajjinis haasawuun hin jirtu yaada wal dabarfachuun hin jirtu abbaa fi ilmi gizee wal bira dhufan akka qeerransaa fi hantu khurupheeti sigaltama sin galle haala alaa wal gaadan jechuu ilmoo abbatti harka kaastu arkita abbaa achi ilmoo isaa arraba fukkota arrabsuu arkita ilmoo asii abbaa amala akkasii arkita wanti tuni guddisaa badduurraa dhufti abbootii akka dargaggoonni keenya zamana kanaa aadaalee adda addaatiin faalamanii hin baane gaheen abbootii maal ta'uu qabdiin akka sagantaa tana naa goolabduu barbaada gabaabsee jechuudha wajji haasawaa haa taatu akeekuu haa taatu yoo inni balleesse osoo lolanii dargaggoota kana gugachiisanii hin fageessine ifitti as qabanii gorsanii xiqqoo akka inni badii sanirraa deebi'uu taatu haa taatu sigaltamoo singal abbaan ilmoof obsuu keessatti ilmoo obsee fi qabu taatu wantoota kana abbaaf wanti dhaamtu dargaggoonni akka isin harkaa bahee araada jalan kunne akka badii biraa keessan seenne akka qumaara keessan seenne akka hamtuu adda addaa keessan seenne namni biraa osoo ati ilma kiyya jettu abbaan alatti hin taaneef abbootiin maal godhuu fi qaban dargaggoota ammaa kanaaf saniin bareeda gaafi bareedu dursee qacarchaan rabbu akkasi goma rabbiiti akkasi ammoo abbaalleen itti tuqata akkasi sababsadhaa jiraanii abbootiin ijoolleedha amdurallee sagantaa jiru jireenyaa keessa kaaseen ture namni ilma dhiiraa qabnu hundinuu ilmaan keenya saahiba godhachuu akka ilmaatti haasaa odoo hin ta'in akkuma namaa tokkoo agartee sammuu qabu akkuma kiyyaan yaadaa waan
yaada wal jijjiiruun hoggaale jiraachuu qabdi. Asli ijoollee lolliin qajeelchu uleellee ni qajeelchitu. Haga dandeenyitti saahiba godhattee mashquul gootee dalagaa baaftee fi waa hundarraa dhorkuu hin beekan maal. Hin taphatin tanan godhin ichin bahin asin bahinii miti dubbiin. Anfatiin takka geemama ijoollee akkatti irraa dhorkan kana takka tiifirraa illee hin dhorkine. Yeroo waluma walii galla qofa. Sa'a sana akkasi zaan geemaati. Sa'aan ala baanee taphadhu sani hedduu yeroo walii kannuu turre. Amma nama tokko ijoollee fuutee kufi qabdee gukkasitti ififuu dalagaa baafteef taphaafis iskaajila baafteef qaraatiifis waa hundaafuu anillee tanaan fadha ati hoo maal feetettee gaafattee walumaa galatti yaadishee gootanii walii galatti haga dandeessutti ilmoota yaadishee wajji Jazakallah. fadhii isaatis gaafattee fadhii isaatis itti himattee ayyaani siif hin godhe atis naa godhi. Tamam jazakallah. San qofa kajalaa bahuun selattuu karaan nu eegallee jira beeta hadiisni baabura eegalamee jira karatti irraa muramne sagantaatu xumurarra geejaani inshaallah sagantaa tana asirratti osoo hin goolabne gizee biraa walitti deebineeti bakkuma arra irra dhaabne tanarraa eegalla afaanitti sumuruu kiyyaafillee dhiifama naa godhin siin jedhe jazakallah. Daawwattoota TV Islaamaa qaceelloo ilma namaa daqiiqaa dhumatteetu karatti nu mure inshaallah gizee biraa fuulduratti abbaa fatii qabannee dargaggoota durii fi ammaa sagantaa jettu jalatti sagantaa dargaggoota kana keessatti walitti deebina. Arraaf waan nu dhageeffataniif hedduu galatooma abbaa fatiitillee rabbiin umrii haa dheeressu rabbi hayyummaa inni qabu tanallee irratti haa ida'uu fi akkasitti ilmaan isaatirraa isaa haa gammachiisuu gaaddisa ilmaan isaa gaaddisa hawaasa isaa haa teessisuu jenna abbaa fatii rabbi si haa kabaju inshaallah fuula dura walitti deebina akkana wal mari'anna. Daawwattoota TV Islaamaa qaceelloo ilma namaa sagantaa arraatirraa waa hedduu hubattan jennee abdanna sagantaa teenya tanumarra goolabna. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي وتقدير يزيد مع الليالي. شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي. شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال